Talaallii oomishuun adeemsa yeroo dheeraa fudhatudha. Talaallii tokko oomishanii dalaguu isaa mirkaneessuuf hamma waggaa 8 ni fudhata. Waggoota dhihoo keessatti talaallii yeroo saffisaatiin mRNA irraa dalaguun danda'ameera. Talaalliin kun akkamitti dalagaa? Talaallii duraanii irraa maaltu adda isa godhaa? Duraan dursa sirna ittisa dhibee nafa keenyaa akkamitti akka dalagu hubatuu qabna. Yeroo vaayirasiin nafa seenee jedhe seelii irratti maxxanee sanyii isaa DNA yookiin immoo RNA jedhamu itti seensisa. Sanyiin vaayirasii kun seelii keenyaaf dalagaa akkamii akka dalagu ajaja kennaaf. Ajajni isaatis vaayirasicha akka baay'inaan oomishuudha. Seelii keenya warshaa vaayirasiitti jijjiiruun vaayirasootiin oomishaman immoo seelota nagaa qaban faalu. Uumamaan nafti keenya sirna dhibee alarraa dhufu ittiin ittisu qaba. Sirna ittisa dhibee wantoota orma ta'an kan nafa keenya keessa taa'uu hin qabne kan akka pirootiinii, vaayirasii, baakteeriyaa hunda dhabamsiisa. Haa ta'u malee wantoota orma ta'an balleessuuf guyyoota muraasa itti fudhata. Hoggasuu oomishni vaayirasii saffisaan itti fufuun nafa keessatti faca'a. Yeroo kana dhukkubbiin nutti dhagahamuu eegala. Haa ta'u malee guyyootii muraasan booda sirni ittisa dhibee keenyaa akkamitti vaayirasicha akka itti dhabamsiisu hubatee ittistuu dhibee kan antiboodii jedhamtu oomishuu eegala. Antiboodiin vaayirasii irratti maxxanuun akka seelii biraa hin faalleef guutumaan guututti akka dhabamsiifaman taasisu. Akkuma agartanitti sirni ittisa dhibee keenyaa dalagaa cimtuu dalaga. Garuu dhukkuba ittisuuf saffisaa miti. Sababa kanaaf dhukkubsanna. Sababbiin talaalliin hojjetameef sirni ittisa dhibee nafa keenyaa dhukkubni tokko dhibee geessisuun duratti akka beekee ofirraa ittisuufi. Akkuma sirna ittisa dhibee keenyaa teessifnee waan akkanaa yoo agarte battalumatti ajjeesii akka jedhanii itti himuuti. Akaakuu talaallii baay'eetu jira. Ammaaf waa'ee talaallii mRNA tan amma oduun ishii biyya keessa deddeemaa jiru tanarraa haasofna. Akka waan isiin taate sirriitti hubattaniif vaayirasii koronaa akka fakkeenyatti haa fudhannu. Fakkii vaayirasii koronaa kana ilaalaa. Wanti akka qoree fakkaattu tun ispaayikii jedhamti. Vaayirasiin karaa saniin seelii irratti maxxanee seelicha dhukkubaan faala. Talaalliin koronaa yaada sirna ittisa dhibee keenyaa pirootiinii ispaayikiin wal barsiisuun akka baay'inaan isii oomishu godhuu irratti xiyyeeffata. Kana godhuuf qorattoonni sanyii vaayirasichaa guutumaan guututti keessaa guuranii sanyii pirootiinii ispaayikii oomishuuf taatu kophaa baasanii sanyii ergamtuu tan Ingiliffaan mRNA jedhamtu qopheessan. mRNA'n tun sanyiiwwan biroo irraa kan adda ishii godhu seelii keenya keessa lixuun ajaja kennuu isheeti. Haala kanaan ajajni oomisha pirootiinii ispaayikii seelii keenyaaf kennama. Hubadhaa, ajaja vaayirasii oomishuu miti, ajaja pirootiinii ispaayikii oomishuu qofa. Walumaa galatti talaalliin mRNA ajaja qaama vaayirasii ispaayikii jedhamu baay'inaan akka itti oomishan of keessaa qaba. Kana booda sirni ittisa dhibee keenyaa akkam akka dhukkubicha ofirraa ittisu barata. Hubadhaa, ammas sirni ittisa dhibee keenyaa pirootiinii ispaayikii dhabamsiisu yeroo itti fudhata. Garuu hin dhukkubsannu. Pirootiinii ispaayikii qofatu oomishama, vaayirasichaa miti. Hanganumatti sirni ittisa dhibee dandeettii pirootiinaa ispaayikii itti dhabamsiisu horata. Sanyii mRNA pirootiina ispaayikis ni dhabamsiisa. Wanti nafa keenya keessatti hafu akaakuun seelii B kan jedhamtu kan dandeettii waa yaadatuu qabdu qofa. Ishiin tun hamma ji'arraa hamma waggaatti dandeettii dhukkuba yaadattee dhabamsiisuuf ta'uu qabdi. Yeroo vaayirasiin nu hubuuf jedhu seeliin B tun ittiftuu vaayirasii antiboodii jedhamu battalumatti oomishuun vaayirasicha akka hin babal'annee fi nu hin dhukkubsine dhoorkiti. Wanti talaallii mRNA adda isa godhu gaafuma sanyiin vaayirasii waliigalaa kophaa bahetti saffisaan qopheeffamuu isaati. Walumaa galatti ergaan viidiyoo tanaa kanuma. Amma talaalliin mRNA maal akka taate hubattaniirtu. Ragaaleen ani itti fayyadame hundinuu ibsa gara jalaa jirurraa ni argattu. Dubbisaa. Viidiyoo tanaaf laayikii kennaa. Chaanaalii tanattis sabiskiraayib godhaa. Waan daawwattaniif galatooma. Hamma viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan naaf tura.